itti seenna galatooma waliin moone congratulation waliin jechuu qabna. Tokkummaan moonee si galee dhugaa Oromootu injifate. Piippiin ani faarsee bulaa kana maamme boos ani faarsee bulaa mufattoota kana gartee duraaniin isinitti hime warra jaawar silkii jalaa kaasuu didee nagumarraa oomiti xiqqoo takkatti jaawariin muufatee si galee jechuu duraaniin isinii hime warra yaadaas hin qabne warra piippiiniis quba hin qabne warra abbootuma qabeenyaatii wajjiin gartee lafuma jalaa tanaa qabuu jiru agartee abbichuu jechuun itti dirqama taate san tahuu duriin isinii hime dhufanii nu wajji mormuu dadhabanii haqaas hin qaban beekumsaa ittiin qabanii jechuudha. Beekumsi isaan qaban kanaa inti waan gaafa akkoonti jedhu burummaa qabduuti si galee. Sun hin dalagumma sun hin dalagu. So saniifuu isin maal gootan amma share invite gootaniiti. Laayivii feesbuukaa tanaas waliin geggeessanii jechuudha. Welcome jenne isin hundinuu. Mee share godha walii daddabarsaa dafa. Walii daddabarsa. Hayyee itti seenna kuni viidiyoo laala. Irra deebuudhaan assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kabajamtootaa fi jaalatamtoota feesbuuka sheekka abbutaa hordoftoonni hundinuu baga nagaan dhuftanii jaa warroottan salaamtaa tanan jenne yooyyaa ilmaan Oromoo hundinuu amantii addaa qabdan hundi keessanuu yooyyaa welcome waliin mari'annaa wal dhageeffannaa wal jala yaanaa ni injifannaa jechuudha. Arra haala yeroo jetti mata dureen tiyya duraanuu haala yeroo jetti yeroon amma akkam turte caffeen duraanuu maa keessan jiruuti isinumaatu nama siyaasaa seeyaa kalee gartan isin hundi nam qubla marratti abadan jeesoo ni beeka waan nuti gaa taane nu beeka si galee nu jalan bu'u tosaniifuu waan isaa cufnee jirra. Asiinillee warri feesbuukaa nama piippii kana wajji mormuu barbaadu yoo harkattan welcome jenne si galee piippuma dhuftee na dura dhaabbattee piippii sheeyxaanticha kanaa mormitu yoo kan gartan taate ani qophaa'eetiin jira feesbuuk irratti tiktook irratti yuutuub irratti bakka feete irratti si galee qophaa'eetiin jira garuu daldaltoota ummata keenya waan takka firraa eegamu. Waan amma artistii yaanii mazmuurii miidiyaa irra yaatu tana taakka. Waan aktiivistoota yaanii miidiyaa irra tana taatu yaatu taakka. Joottooni yoo maallaqa keessa malee ni taphatti hin taphattu jechuudha. Kanneen joottooniidha. Gurbaa Ingiliz kana ciisee nama arrabsu duudaan ciisee nama arrabsu sanirraa eegali. Hanga warra biyyaatiin baatutti martisi abbootii qabeenyaa bitee harkaa qaba ashkara abbaa qabeenyaati jechuudha. Sabni bilisoome, sabni du'ee, sabni buqqee dhimma isaaniiti miti. Kiishni isaanii guutamnaan wanni farsoodhaan isaan sakkaranii sakkareeyyaan akkanumatti hin jenne beeke. Uummata kanarraa hin jenne. Gaafa sakkaran wanni isaan iyyisiisu jiraannaan du'ee gudeedame osoo haadha isaanii fidanii dura gudeedanii osoo ilmoo isaanii fidanii duratti jeesanii ummata jiidha qabuu miti jechuudha. Ummata kanarraa wanni isin eeydan takkalleen hin jirtu jechuudha. Kaleessa arkitan koottaan mormaa yoo dhugaa qabaattan yoo piippuma tanarraa beekumsa qabaattan koottaan mormaa jenneeti nama 200 irratti abaddan jedhanii baqatanii jechuudha. Guddaan irra guddaan almudiiru minal mujrim kan arabni juusun ayyaanaa sanii jechuudha. Ayyaanaan sunu amanee asaabaa sheekka abbu taatee nu jalatti hiriiree jechuudha. Hayni tokko kan isaan qaban hin jiru jechuudha. Ilma Oromooti, maarree Oromooti. Ilma Oromootii gabra tsiyooyyoo dhufe gaafii Oromoo nuu deebifnaan Oromiyaa keessan nagee buufnaan daangaa Oromiyaa nuu qabachiifnaan qaala'insa jireenyaa nuu to'annaan ilma keenya nuti. Daazammaara ilmummaa fi intalummaarraa rakkoon qabu. Oromoo wanni mataa isatti himuu qabu tanaa jechuudha.
namicha kanarra maqaa keenyaa'u akkani manne dhoorku qabna. Oromoon biyya bulchuu hin dandeessu. Oromoon waluu bulchuu hin dandeessu jecha ju'usan akka Oromoon ganallee aangotti hin deebine hojjechuu jira jechuudha. Qaallichi sheexaan si gale. Aangoo isaatiif jecha silaa ilmi sabaa tokko faayidaa sabaa dabarsee gurguru. Boobar ummata kiyya karakkachuu jiruuf, ummata kiyya buqqa'uu jiruuf je'eetiin aangoo gadhiisaa huni jaabar. Abiyyi caalaa ilmi sabaa nuti kan beenu Hayilamaariyaam Dassaalany jechuudha. Hayilamaariyaam Dassaalany namni Itoophiyaa dhumurra, Oromoon dhumurra, Amaarri dhumurra, saamamurra, maqaa kiyyaan aangoo tiyya jalatti kunnatti hin ta'u beeyma ganjee aangoo gadhiise jechuudha. Kun ammoo haangullaan gadhiisaa ni du'a malee reefa saacha keessaa baafta malee aangoo gadhiisu hin jiru. Durriyyee barandaa jala guddatte tagartee namni kun du'ee buqqa'ee dhimma isaatii miti jechuudha. Qaallicha maangorra jiru kana dhimma isaatii miti. Ani waaniin sirritti beekuufiin gabbu'ee ciniinnadhee isinii himuu jira. Warri namichi kun ilma sabaati, namichi kun maarree jijjiiramaa ganaa dhufuu ta'a, mitirkishoo dhufuu ta'a jettanii gartee si galee isin haasoytan warra faayidaan bitame, warra saba gurgurate, warra if gurgure ta'uu keessan mirkaneeffattanii deemuu qabdanii jechuudha. Bo'aarra Oromoon bar waan yaadda'uuf hin qabu. Bo'aar sabni bar shiftaa qabuu ni kabajamaa bar saba waraana qabu, saba aabaa'oo qabu, saba woboo qabu dhiisi. Si galee ijoollee dheengadda yuunivarsiitii keessaa baatee injiinaroota, doktoroota dheengadda jaawarfaa wajjin karaa cufuu turte. Ta'arra gartee isnaapparii yaatu tana nama qabu dhiisi. Si galee bo'aa maarri dheengadda lafaa ka'e. Qabsoon isaanii galman qabne. Kamaaliif lollaan beeyin. Bo'aarra sunuu bar fannoo qabna jee dhaatachuu jira bar. Arra osoo woboo qabduuti yoo abiyyi aangoo gadhiise mee maaltu nu dhufa yoo abiyyi adeero yoo abiyyi aangoo gadhiise takka aangorraa kute furmaataa dhufaa jechuudha. Sigalee furmaataa dhufaa jechuudha. Uummanni keenya waan gartee amma deddeemaa tana kalee waan isin taate argitanii jechuudha. Uummata dhugaan qabne kasi dura taa'ee si mormuu hin dandeenye. Ummata suma duuba akka hattutti miidiyaarra ori'u ka ummata immoo milishaa fi gartee dhiitee kufaa kana itti jaaree ummata zarafaa saamsisaa gaangistara kanarra jaaratee shiftaa maqaa mootummaatiin masaraa taa'u. Si galee shiftaa maqaa mootummaatiin masaraa taa'u tahuu mirkaneeffachuu qabdanii jechuudha. Wanni qaayyoonni qabsaa'u jiruuf. Wanni beeytonni qabsaa'u jiruuf shiftaa kana harkaa akka shiftaa kana harka biitiin diigamne akka biitiin harkaan diigamne biyya teenya baraarrachuu qabna. Kophaa teenya baraarra lakki sabaa sablammii wajjin taane Amaaraa wajjin taane Tigree wajjin taane sigalee Dabuubii wajjin taane Walaayitaa wajjin taane Soomalee wajjin taane warri dhimmi Itoophiyaa nagalcha jiru. Osoo lammii Itoophiyaan ta'in ollaasan Keeniyaa, Suudaan, Eertiraa hunda wajjin taaneeti furmaata biyyattii isa barbaanna malee nam tokkeedhaan qeenxeedhaan yaada nam tokkootiin biitti bultuu hin jirtu jechuudha. Bultiin manaatu abbaa manaa haadha manaa ilmaan waliin sheer godhaniiti akkami jiraanna akkami jireenya keenya jijjiiranna jedhanii wal keessa wal mari'atanii. Sunuu marii barbaaddi jechuudha. Bultiin mana tokkootu biyya guddoota nagartee wallaalaan kutaa torbaa keessaa bahe akkanumatti gartee naa hooggana jee ummata rakkisuu waraana uummatarra ijaaree shiftaa walii qabatee hattuu ijaarratee akka uummata saamuuf haala mijjeeffachuu osoo hin ta'e si galee
akkam taana jedhanii bultii manaa sanii bulanii jechuudha. Obboleeyyan kiyya. So dubbii baaleerraa hin isinii haala yeroo kaarraa. Dubbii baalee iccitiin namichi kun baalee deemeef maali? Sheexaantichi kun baalee maaliif manguddoo dur hin dubbifne? Abbaa duulaatiif inni harkaa waliin fedhan. Qabeenya keetiin si zarafsiisamu, siin saamsiisamu, qabeenya isaa qaburaayyuu jiru. Kanaan si zarafsiisamu, na wajji deemta jee waarningiitti kennee wajji deeme abbaa duulaa. Wajji deemee jechuudha. Junaayidii isaa iddoo namni silkii jalaa kaasuu hin jiru. Dhukkeerraa dadha'ee wanni inni manguddoochi geesseef gaafiitu paartii keessaatti ka'ee jechuudha. Gungummiitti ka'ee jechuudha. Tamaal jettu namichi nu balleessuuf deema. Biitti nu harkaa baddee, ummata beelti nu harka fixxee, shiftaan baay'atee, qawween biyyattii keessa baay'atte, qawween tun gartee hoogganaa tokko jalatti baay'achaa hin jirtu. Namni hundi mana qawween seente biitti teenya xiqqoo booda Soomaaliyaa taati. Aboo namicha kana firraa geggeessine. Sigale namicha kana firraa geggeessine mormitoota hayyoota inni yaase biyyaa yaase kana biyya deebifne. Sigale raayyaa ittisaatii fi warra qawweedha uffannoo waboo hunda isaaniitu waliin teessifne mariisisiifne. Akkami biyya teenya ceesisuu dandeenya jedhaniiti hayyoonnichi keessatti mataa qaqqabatanii hafan gungummiin paartii keessatti kaate jechuudha. Ummata ilaaltanii gartan ummanni xiiqii keessa galee maraachuu jira jechuudha. Sigale maraachuu jira jechuudha. Hoggi gungummiin itti kaatu kunoo manguddoon tuniin na wajji jirti baranniin jira jechuu fi agarsiisa shawiidhaaf. Manguddoo walii qabee manguddoo takkaa dubbiseetu hin beekne, manguddoo takkaa silkii jalaa kaasee hin beekne, manguddoo harkaa'uu isaan hin feene, isaa fi abbaa duulaa harkaa waliin fedhan. Nama abbaa duulaa mana isaa fattashisiise. Manguddoo san walii qabatee fakkeessuudhaaf jecha namichi duraanii shaarukaan fakkeessinee isin himne nuti. Nama filmii dalagu malee kaaraaktara silaa filmii dalaguudhaan namichi tokkoof bakka poozishiina isa madaallee dhaqee wanni hayyoonni itti jechaa jiru. Sigale wanni poozishiina isa madaallee itti dhaqee namni ji'ee irraa dubbachaa jiru bakki sun isaan hin maltu. Maaliif siyaasaa tana sammuun hooggantaa jechuudha. Sigale manguddoo san wanni walii qabee ichi geesseef kunoo ummata kiyyaanniin jira maal jechuu fi gartee dhaadannu haganuma jechuu baay'ate dila san baasee ichi dhaqe. Mee gaafii takkaan isinii qaba. Mee namni wanta narraa himi buraayyuu jala woboon teessu. Kagartee wanta waan honxooxxoo namni daawwachuu hin dandeenye. Ka hora wancii laga hoteela wancitti ijaaran san ka maal fakkaatu san baay'ata firraa mindaa hojjettootaan kafalu dhabee sun cufame. Ka Karrayyuu keessa ijaaran hoteelli sun ka maallaqni guddaan sun itti dhangala'e. Sigale waan hojjettoota kafalu dhabee cufame. Turistiin bakka nageenyi jiru dhayti. Namni lubbuusaa jaalata. Sigale bakka nageenyi jiru dhayti. Mee nama gartee laga hora wancii gubbatti nagaya buusuu dadhabe. Yoo turistiin takka hora wanciitiin dhaqa jette makkalaakiyaan marsee geessu akka waan biitii cabxetti makkalaakiyaan makiinaa hunda kaafatee oraal kaafatee sadarkaa namni maraatutti geessu. Mee asii Soof Umar dhaqee sii daawwatameera. Naayime. Mee naayime. Nama wancii nama daawwachiisuu dadhabe. Fantaallee tana shawaa jala Karrayyuu keessa hoteela bareedaa san nama daawwachiisuu dadhabeetu sigale. Meemma Soof Umar turistiin si dhayxee si daawwatti gammoojjii keessa. Maal godha inni maallaqa namni isa gaafatu hin jiru. Paarlamaan isa gaafatu hin jiru.
Paarlamaa wanta manduusee walii qabate warra amaaraa kanaan waaduu dubbata malee.